Ganamoo Liibaniin jedhama. Kanan ani jiraadhu biyya Ameerikaa magaalaa Chigaagoodha. Gidduu kana rakkoo tokkotu na mudatee jira. Rakkoon na mudate kanaaf gorsa akkanaaf kennitamtedha. Ergan biyya Ameerikaa dhufee waggaa 6 ga'eera. Kanin biyya Ameerikaa kana dhufes haadha manaa koo waliin. Haadha manaa koo waliin kan wal barre yeroo kolleejjii barannudha. Utuu waliin fuudhiin dura hiriyummaan waggaa 4 waliin turre. Amma garuu erga wal fuunee waggaa 8 ta'eera. Wal fuunee waggaa 2 booda carra diibiidhaan lamaan keenyayyuu biyya Ameerikaa dhufne. Gaa'ela erga godhannee waggaa 8 haa ta'uyyuu malee amma yoonaa dhala hin arganne. Ani fi haati manaa koo dhala godhachuu baay'ee hawwina. Baay'ee barbaanna. Keessumaa ani mucaa godhadhee ijaan arguudhaaf baay'een jarjara. Haa ta'u malee dhala argachuu hin dandeenye. Waaqayyo guyyaa tokko mucaa nuuf kenna jennee amannee abdiin eeggachaa jirra. Mucaa godhachuu dhabuun keenya jaalala naaf haadha manaa koo gidduu jiru hin hir'isa. Jaalalli nuyi waliif qabnu akkuma bara kolleejjii waliin barannu sanadha. Lamaan keenya iyyuu baay'ee wal amanna. Baatii 3 dura obboleettiin haadha manaa koo biyya irraa dhuftee nu bira jirti. Haati manaa koo fi obboleettiin ishee walirratti dhalatan. Garuu kan hangafu haadha manaa koodha. Bifti isaanii baay'ee wal fakkaata. Haaluma jiruu fi jireenya biyya Ameerikaa kanaa waan ta'eef tokko halkan hojjeta, tokko immoo guyyaa hojjeta. Ani guyyaan hojjedha. Haati manaa koo immoo halkan hojjetti. Obboleettiin haadha manaa koo immoo hojiin jalqabne waan ta'eef manuma jirti. Dhiyeenya kana lafa hojii koo taa'ee waggaa 8 guutuu dhala hin argatiin turuun keenya kun maal inni yaa Waaqayyo jedhee mataa ofirraa ciraa gungumaan oole. Guyyaa kana aariin mataa na yaabe. Ani amala dhugaatii alkooliin qabuun ture. Guyyaa kana garuu baay'ee waan hin aareef tarii aarii koo narraa ittisa jedhee hojii ba'ee mana dhugaatiitti gore. Baay'isee dhugeen gara manaatti gale. Namni dur amala dhugaatii hin qabne gaafa baay'ee dhugu waan baay'ee balleessa. Anis gaafa kana halkan obboleettii haadha manaa koo waliin nan ciise. Aarii tokkoon ofirraa balleessa jedheen aarii biraa ofitti dabale. Ganama gaafan ka'u baay'een gadde. Obboleettiin haadha manaa koo kanas ifaman gaafadhe. Garuu wanta raawwanne kana haadha manaa koo ni dhoksine. Haa ta'u malee baatii tokko booda lafa hojjetu hin jiru obboleettiin haadha manaa koo qunnaaf bilbilte. Har'a mana yaalaa deemeen ture waan sitti himuun qaba yeroo galtu naan jettee bilbila cufte. Anis naasuudhaan hojii hojjechuun dadhabe. Hojii koo irraa ba'ee manan ga'e. Yeroo kana haati manaa koos mana jirti. Haa ta'u malee sa'aatiin hojii ishee ga'aa jira. Nyaata nyaannee buna dhugne. Haati manaa koos hojii isheetti qajeelte. Kanaan booda anis isa dura jette natti himi jedheen obboleettii haadha manaa kootiitti dubbadhe. Lapheen koo garuu dik 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 jedhee dhoof jedha. Akka oollechuus na godha. Obboleettiin haadha manaa koos dhuftee soofaa irra na cinaa teesse. Har'a mana yaalaa deemee dooktar koo argeen ture. Innis ulfa ji'a tokko akkan ta'e natti hime. Akkuma jetteen fuula ishee irraa imimmaan gadi roobsuu eegalte. Anis yeroo kana harka koo lamaan fuula koo irra godhee jilba koo irratti gadi gombifameen boo'uu eegale. Boonye erga fitannee booda maal goonu jennee wal gaafanne. Ani mucaa argachuu kootu natti tola. Garuu haadha manaa koo waggaa 12 ol wajjin wal jaalanne wal labuuf deemna. Haati manaa koo fi obboleettiin ishees wal loluuf deemu. Ulfa kana nan baasa moo maal goona jettee natti dubbatte. Anis ati maal yaadda jedheen deebisa ishee gaafadhe. Isheenis waan jettu wallaalte. Mee otoo isin ta'e maal gootu? Gorsa akkamii nuuf kennitu? Maal goonu? Iddoo baayogiraafiidha. Seenaa kana miidiyaa hawaasaa irraan fide.